Ashama harka fuudhee kabajamtoota fi jaalatamtoota qaqqalii ilmaan Oromoo sadarkaa idil addunyaatti argamtan nageenyi kennuuwwan iddoo isin jirtanitti isin argamu isin jecha egaa kan hundi keessan akkuma beektan yeroo ammaa kana biyyattii Itoophiyaa jedhamtu keessatti rakkooleen nageenya rakkoon siyaasaa rakkinni diinagdeetii fi qaala'insi jireenyaa akka malee biyya keessatti babal'achaa fi yeroo irraa yerootti itti dabalaa deemaa jirudha. Kana hundi kennayyuu wama argaa jirru waan seenarraa dhageenye yookaan immoo waan dubbisne osoo hin ta'in waan ija keenyaan halkanii guyyaa argaa jirru jechuudha. Akkuma beekamu bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa warra iriste jechuudha. Weerara lafa babal'ifannaa duula jedhuun lola uummata Tigraay walitti banuu fi lafoota akka Walqaayit, Raayyaa, Qobboo fi kanneen kana fakkaatan humnaan fudhachuu fi qabatanii irra taa'us hundi keenya kan waliin agarree kan waliin beeynu raayyaan ittisa biyyaatii fi lola mootummaan federaalaa isaa wajjin gochaa tures lola warroota farra nageenya dhabamsiisuu osoo hin taane lolli geggeeffamaa ture lola warra lafa nama weeraru irstii abbootii keenyaa irstii ababayyoota keenyaa deeffanna warra jedhanii yaadanidha jechuudha. Kana jechuun maalidha? Akkuma Daani'el Kibrat masaraa keessa taa'ee ትንሽ የሚከብደን የትግራይ ህዝብ ነው እንጂ ሌላው ገለባ ነው ጀቼኒ ጀደ እንደገቲና ኡመት ትግራይ ከነቱ ተቆሮሮክ ሰመረ ጀሪ አፍተቱ ገለባዳ ረኮን ቀቡናኖ በሌሱን ኦሮሞ በሌሱን ሀጆት ኦሮሞዳ አጀሱ ሂዱ ሬቡ ደቂቀት ወን መረዩ ጸጥረጭ አገጎቹ ደንዳን ቀበተማኑ ጂደን ነው አገርሲሰን ይገረን ከነከሳ ከኢሳና ሀገቱ ኩኑ ገርሲሰን ደቂቃ ተቆጥ ያጫሉ ደምኔ ኦሜን ጩፈሜ አዮተን ኦሮሞ ቀሮ ሰብ ኦሮሞ ዳወሮት ታን ማንዲሶታ ነገ ማንዲሶታ ዱጋ ከዲሞክራሲ ከውልቂቱ ማዳቪ ነገኛ ተስገቢ ጋንፍ አፍሪካቲ ፍሩተ ያደን ሁንዳ ሐርቅ ሊንቶ ቃልቲ ደቂቃ ከሰተ ከሳን ካን ዋቀበታ ማፊ ዱጋ ዳኑ ገርሲሰ ጀቹ ከነጀቹ ማሊዳ ትንሽ ሚከብደን የትግራይ ህዝብና የቲፒኤልኤፍ እንጂ ሌላው ገለባ ነው። ምን ኦሮሞ ገለባዳ አንሰራዳ ወመተከዩ ፊዱ እንደንደው አቦ ወረገራ ኦፊ ጃለቱ ጀደኒ ኑቲ ማቱረን ጀቹ ሁንዲ ከነኒ በነ ከነ ቱፈቹን ዮካን ሞቲኑ አከብረት ይላሉን ኑምበር ባች ጀቹ አረማ ሲንጀደኒ ዋሜቀ ሲንጀደኒ ዋንዱ ኑንጀቻ ቱረኒ ኒበይነ መሰራ ከሰታኒ ወለሎ ዳንኤል ክብረት ፋን በሬሰኒ ኑረት ተሾፋ ባንጀቹ ከና ወልቀበቴ yeroo ammaa kana obboloota keenya shawaa baay'ee jechuudha. Aanaa Booset uummata keenya karrayyuun beektanii achiin mootummaa naannoo Amaaraa Minjaariin waldaan keessan jechuudha. Haadha akkuma baratan akkuma raayyaa Qobboo dhaqanii lafa Tigraay irratti alaabaa isaanii dhaabbatanii taappeellaa mootummaa naannoo isaanii dhaabbatan har'as ilmaan Oromoo duulaaf yaammachaa ilmaan Oromoo qalmaaf yaammachaa ilmaan Oromoo ajjeesuuf yaammachaa duulana kotta wajjin duullaa lafa iristee anqabadheerra taa'eerra irraa akka tiippelleeffiin nan kaasne nagargaara jettee yaamicha mootummaan naannoo Amaaraa yookaan mootummaan nafxanyaa godhe yookaan immoo illiitiin warroota Amaaraa godhan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaadhaa dhagahee achi ergee jira. Garuu ilmaan Oromoo achitti du'uuf deeman. Garuu asiin ammoo lafa ilmaan Oromoodhaa weeraraa qotee bulaa Oromoo lafa sanirraa buqqaasaa beelladoota isaanii gaala isaanii loon isaanii re'ee isaanii jalaa saamaa jiran jechuudha. Anaa miti kana jedhe bilbilaati ilmaan Oromoo karrayyuu warra horsiisee bulaa gaafadha. Karrayyuma kana bakka lamatti addaan kutanii bulchiinsa hanga Adaamaatti bahutti Adaamaa jechuun Naazireet jechuun Minjaar achirraan kiloo daqiiqaa 30 deemtu konkolaataa. Naazireet keenya Bishooftuun keenya Sinjechaa kana hunda fudhatanii bulchiinsa isaanii galagalchuudhaaf duulli cimaan duulli jabaan geggeeffamaa jira. Oromoon lafa qabu biyyan qabu Oromoon lafa kana hunda qabate asiin dura weerareeti loleeti iristii abboota keenyaa guuratee lafa babal'ifate jedhanii har'a ammoo isaan mootummaa isaanii yeroo dhaabbatanii jiranitti mootummaa isaanii lolu mootummaa isaanii loogu mootummaa isaaniif abukaattoo dhaabbatu mootummaa isaaniif dubbatu mootummaa yeroo gartee lafti Amaaraa fudhatamte yookaan weeraramte jedhamu yaagar lu'aalaawinnatin yaagar liwunnaa jedhanii duula poolisoota naannoo fi milishaa hunda guuran argaa jirra jechuudha.
Kan wal qabata margaa jiru jechuudha. Garuu ilmaan Oromoo Walloo naannoo Amaaraa keessa jiraatan irratti eenyummaa isaanii balleessuudhaaf Oromummaa naannoo sanii hiddaan xaraganii buqqisuudhaaf lola isaan geggeessan ija keenyaan arginee jirra. Duula isaan geggeessan arginee jirra. Ilmaan Oromoo guyyaa adiidhaan ambulaansii irraa buusanii ilmaan Oromoo lubbuun keessa jiru gocha garaa jabinaatiin yeroo isaan cafanii mataa keessa waraananii ajjeesan gocha ammeenyatiin arginee jirra. Warra kaleessa qeerroon shororkeessaadhaan sadarkaa addunyaatii fi akka biyyattiitti mana marii ministeerotaatii fi paarlamaatti dhiyaatee qeerroon teeroristii shororkeessaadhaa haa jedhamu warroota jechaa turetu har'a yaamichas yaammate jechuudha. Kanuu dhibu uummata Tigraay kana malee galabaan sii dhufa boru. Himataan laal Oromoo na amana. Uummanni Tigraay harka kennatu gaafa jara hootasa jarri harka kennatte ati ansaraadhaa ati galabaadha. Daqiiqatti shawaan yaa Amaaraan min taphatan maal fide shawaan lafa Amaaraatti sin jedha maal fidda min taphata mee maal fidda latti eenyu si dhaabbata eenyu si lola eenyu sirraa dhooga yoo arra koofirraa dhoogitu taate malee yoo kan har'a kee falmattu taate malee yoo buleessa kee karrayyuu cinaa dhaabbattee har'a isaa sagalee taate malee qotee bulaan Oromoo karrayyuu waan itti jiru beektaa Oromoon sabni Oromoo Walloo naannoo Amaaraa keessa jiraatu duuggaa sanyii gocha yakka waraanaa war kiraayinitti irratti hojjetame isaan kanaaf sagalee taate jirta mootummaan naannoo Oromiyaa yoo tokko sagalee taanaan mootummaan Amaaraa jecha tuffiitiin deebiseef paarlaamaa keessatti abiyyawaan kana dubbatee jira nama waan ilmaan Oromoo Walloo quuqama qabaniif lola nurra geggeeffame humna addaa poolisii Amaaraa nurra geggeesse mootummaa Amaaraatu nu lolaa jira jedhanii maal jedhan ስነ ምግባር አይጠብቁም ምናምን ከፓርላማ መባረር አለባቸው ለፍርድ መቅረብ አለባቸው ሂደሙ ቀበን ጀደኝ ኢልማን ኦሮሞ ረቲ ዱለ ማቱረ እኔ ራንፈተን ኦሮሞ አብይ የሮ ተከተከ ዱጋሳ ይደባ ኡመተ ሰሙን ቀምኔ ወን ኢትዮጵያ ሾርት ሚሞሪ የቹ ማለ ይመጣኝ ነማዋን አረቴ ቦሪ ራንፈቱ የቹ ዋን ከለሰታት ሀር ራንፈቱ የቹ ወሪ ሀዳ lafa raayyaa qobboo walqaayitii xagadee jinni jedhan kana hunda lafa namaa lafa ummata Tigraay dhaqee qabatee weerare kun bor wanni inni shawaa dhufee fudhannee jiru. Namicha bar kaleessa Finfinneen ka Oromooti miti bararaadha ka Amaaraati jedhee afaan baasee sitti maa jira iyya daggara kono osoo sitti himu osoo argitu osoo dhageettu har akkam taatee maal jettee qa'ee namaa deemtee achitti duutachi qalamta. Sangoota Oromoo irraa guuran sangoota Harargee Booranaa fi Arsiirra akkasii jumlaa walii guuranii duula abiyyi naannoo Tigraay geggeessan Oromoon galatamaa argatte. Mi'eennuuf jedhee hidhataan poolisii milishaan Oromoodhaa achi deemee du'a. Kanaaf uummanni Oromoodhaa weerara lafaa mootummaan Amaaraa fi bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa jumlaan kallattii sadii godhaa jira. Beenishaanguliin lafa weeraraa jira. Oromoodhaan daangaa babal'ifachaa jira. Gara Minjaar kanaan gara Shawaatiin. Achiin gama Tigraay lafa guurachaa jira. Teessuma lafaa bal'ifatee abbaa irree ta'ee gaafa sirra taa'e waggaa 1000 si bulchuu danda'a. Waggaa 100 si bulchuu waggaa 2000 si bulchuu danda'a. Kana ammoo qabatamaan kan argine bulchiinsi amma jiru mootummaan amma jiru kamasaraa kiiloo 6 keessa ta'u mootummaa faayidaa dantaa hilluunnaa ummata Amaaraa tiksu hegeree ummata Amaaraa tiksuu fi Itoophiyaa amaaressuudhaaf mootummaa dhaabbate gabaabumatti mootummaan jiru mootummaa Oromoof dhaabbate mootummaa federaalizimiif dhaabbate mootummaa mirga sabaaf sablammootaatiif dhaabbatee fi ijaaramee miti mootummaan kun. Seerattuu kan deemu taate rakkoo mootummoota naannoo lamaan jidduu jiru kan hiiku silaa mootummaa federaalaati. Mootummaan federaalaa rakkoolee naannootii miti rakkoo mataa isaa hiikuu hin danda'u. Tokko kana lammata mootummoonni Ameerikaa mootummoonni addunyaa weerara ilmaan nafxanyaa godhaa jiran isin biyya san keessa dhalate caala isin caala beekan. Waa'ee nageenyaa so'uuf waa'ee lola dhaabuu haasa'uuf waa'ee tasgabbii fi waliigaltee biyyoolessaa dubbachuudhaaf weerara daangaa babal'ifannaa warri Amaaraa godhe milishaan Amaaraa godhe addunyaa sirrii beekta. Ameerikaa qala Awurooppaan hin beekta. Ati akkamitti wallaalta? Ati akkamitti kana wallaalta? Lafa gama
Beenishaangulin guurame fudhatame humnaan ummata cafacafanii guyyatti nama 200 fixa sirriitti beeka mootummaan Ameerikaa saatalaayitii ilaalan odeeffannoo qaban sagalee qaban gaba naannoo Tigraay ka godhame addunyaa guutuu beeka ka Oromiyaa eenyu si dubbatu yoo atarra firraan dubbanne yoo atarra firraan dhoggine eenyu si dubbata kana jechaa jirra bara mootummaan Ameerikaa ibsa gadda baaseen naannoleen bakkuma dur turan sanitti deebi'uu qabanii daangan warri TPLF illee maal jedhe warri Tigraay maal jedhe waa'ee lola dhaabu waa'ee nageenyaaf tasgabbii fi waa'ee marii gochuun duratti mootummoota Ameerikaatiin mootummaa Awurooppaatiin seera sana cabsan jirrillee lafa nurraa fudhatame lafa nurraa saamame daangaa keenya taakkuu takka dhiisnu gaafa jalli guutumaan guututti waraanni Shaabiyaa humni poolisii milishaa humna addaa naannoo Amaaraa raajaan ittisa biyyoolessa Itoophiyaadhaa gaafa lafa keenyaa fi daangaa keenya taakkuu takka gadhiisee bahe waliin haasa'uu dandeenya waa'ee lola dhaabuu waa'ee nageenya waa'ee tasgabbii malee dibbee ammas hin deemtanii fi addunyaan deemtu kana hin dhageenyu lolli itti fufaa jedhan dhumate haqa qaban dhugaa qaban lafa jala irraa fudhatan lafa sarratti haqa sarratti abbaan barbaade falmachuu mirga qaba wanni nafxanyaadhaaf yookaan immoo sinuu warreeta waraarii lafa namaa dhaqee weeraruuf mirgi kennameefi mirgi saba biraarraa mulqabu biyya san keessatti fudhataman qabu biyya diiga malee kun biyya ijaaru siyaasni akkanaa kun Itoophiyaa bittinneessa Itoophiyaa diiga nageenya booreessa jireenya qaala'insa jireenya dabala tasgabbii waaraa fi nageenya naannoo sanitti dhabama rakkoo diinagdee jabaa fi dippiloomaasii siyaasatu jabaatu biyya san mudachaa jira argina jira Itoophiyaan siyaasa addunyaarraa yeroo ammaan kana dhumarra jirti mootummaa abbaa irra bulchaa jira yakka gocha waraanatu raawwatame duuggasni raawwatame dubartii gudeedame qabeenya biyyattiitu manca'e diinagdeen biyyattiin jiru doolaarri gargaarsa alaa dhaabbatee jira mootummaan biyyi birrii damooza namaa kafaluun qabu imbaasiiwwan 30 ol biyya alaati cufi jarman keessaa cufi imbaasiin jarman cufamuuf deemu imbaasiin jarman keessa jiru fakkeenyaaf isinii himaa Czech Republicin bakka bu'ee Poolaniin bakka bu'ee Denmarkiin bakka bu'ee asin immoo biyya shan asiin dura jiru zamana durillee ammallee biyyoota shan bakka bu'ee qoonsilaa fi imbaasiin jiru biyya Jarman. Harri imbaasiin Jarman gaafa cufamu biyyoota shanii kana wajjin dippiloomaasiin hariiroon abiyyi dhaabbatee jira jechuudha. Diinagdeen hin jiru mallaqni hin jiru. Damoosni mindaan isaan asitti ambaasaadoroota akka falan hin jiru. Ambaasaaddarri tokko warra achi keessa dalagu qoonsilaa keessa dalagu mindaan isaa mindaa damooza abiyyi caala. Mindaa lammii biyya kanaa wajjin qixa kafalama. Sa'aatii ambaasaadoroonni lammii biyya kanaa dalagu wajjin maaliif biyya kanaa bitatan biyya kanaa nyaatan biyya kanaa dhugan uffata isaa ta'uuti nyaata isaa ta'uuti dhugaati damooza biyya saniitiin hin danda'a kan Itoophiyaatiin hin danda'a. Kanaaf jecha mindaa gurguddaa ambaasaadoroota fi warra gartee dippiloomaatota Itoophiyaatiif kafalamu san hunda mootummaan har'a kafaluu dadhabee mallaqa dhabnee jirraa birriin qabnuu jedhee paarlaamaa irra taa'ee sitti hime imbaasii cufaa jira. Qaala'insi jireenya har'a eessa jira ka jedhu warri Itoophiyaaf gaafadha. Warri biyya alaa jiru warri Awurooppaa jiru nagaa keessa jira. Ka biyya Arabaa jiru nagaa keessa jira haga tokko warri nagaa jiru jechuudha. Har'a Itoophiyaa keessatti zayitiin liitira 5 birrii 700 yoo sin jedhan simintoon gaafa lolli juuntaa wajjin warra masaan juuntaa jedhan TPLF wajjin hin eegaleen simintoo qarshii 400 har'a qarshii 1000 yoo sin jedhan hin amantaa. Okay lolli marsaa lammaffaaf amma abiyyi labse lola marsaa lammaffaatiif yaamicha lola marsaa isa dhumaa isa ijibbaata milishaa naannoo Amaaraa yaamicha milishaa poolisii naannoo Oromiyaatiif godhameef naannoo Sidaamaatiif naannoo Sumaaleetiif godhameef kun lola ijibbaata lola isa dhumaati. Abiyyiif lola isa dhumaati. Abiyyi takkaa jiraachuu takkaa duudha kun isaaf. Okay kun akkamitti ta'uu danda'ee kan jettanii gaafachaa jirtaniif dhugaa dubbachuudhaaf baacaa dabalee TV gubbaa taa'ee dhugaa sittimi haqa sittimi ታላቅ ሩጫ ኃይለ ገብረስላሴ የኃይለ ገብረስላሴ የሚመስል ታላቅ ሩጫ የሚመስል ወታደር ፎቶሾፕ አድርገው በፎቶሾፕ ነው ያሳያችሁ እንደነ ጀደበር ዱጋ ዱበቴ በር ያ ሁሉ መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው ጀለ እውነቱን ነው
raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaan qabdu jumlaa jechuudha. Photoshop miidhamma dubbii dhugaati jechuudha. Har'a waraanni gas ga'u booji'amuu qofa ammallee laalina. Yaa makalaakaa sun raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa naannoo Tigraay booji'ame bakka tokkotti 10,000 bakka tokko 7,000 kana gabaase miidiyaa TPLF miti. The New York Times, The Reuters, Euronews, African, miidiyaalee CNN, miidiyaa addunyaa BBC guutuu Aljazeera gabaasee beeka. Warra adii naannoo sun jiru gabaase. Kan amanuu qabdan kan fudhachuu qabdan. Waraana kana tooftaa fi tarsiimoodhaan wareegama tokko osoo hin kafalin warri TPLF harka hiikkachiisan harka ol kennachiisanii meeshaa irraa hiikkatan. አሁን ምንድነው ማየት አለብን? ወር ያርከከን እጅ የሰጡትን እኮ ያስገቡ ነው ገልጫ ይረኒ ምዲ ደንታቸው አይደለም ተመለሰ ከመጣ ዋጋን ታገኛለህ ነው እያንዳንዱ ስሙ ተመስግበው ፎቶ ከየት አረግ ነው ገረመነት ወር ቀይልቻ ይረንጀቱ ወር TPLF ምግብ ማለ ዋኝ ኛተኛችስ ይንቀምኑ ቆርጨ ከነኑ ይንቀምኑ ኑራ ፍራዳ ሞቱማ ገልጫ ቢግረም አብይ ተመልሶ አይመጣም እንዶ መለሱ ዴዴን ነው ለመጥ ምን ዴዴቹ ዋን ሰሙዳት ማከመከተል ስሪቷን በረጭ ቢኩፍ አማ ማቱተ ለአንደኛ ለመጨረሻ ብሎ በረቢ ከስኒ ጀዳቲ ዋቀ ከስኒ ጀዳቲ ጀደ ካን ደንገደ ባጫ ደበለ ከደቱሱን ራያን ኢትስ ኢትዮጵያ ሁንዲሳ ማካናይዜሽን እንድሩ ዲገነ ቱራኒ ደንገደ ብርጌዲ አፉ በከሰደልት ሰዓወል ፈካተት ደቂቃወል ፈካተት ማይክሮ ሰከንድ ከሰቲ ከተወተ ሱቢ halkan ዘሊት በተኙበት በከሳን ጪሰንት ወሬ ገበ ጥይት ይቱንዶስ ነበር TPLF ከነሱ ጋር አልተባጉም እኮ ቁጭ አቹማ ደቂቃት ይበቃል ራዲዮ ኔትወርክ ይቁጠን ይገባሉ ጥርቅም ሁንደ ይሳበኩ መረቦት 8 ካምፕ ባንዴ 8 ቦታ ወራን ይኩን በቃ አዳዳት ነው ይላል ወራና ካምቢት ኳስ ይራ ካምቢት እኮ በከብራ ብርጌዲ እንግራሚ ኢሳን ከለ ሁንደ ተዋተ በደቂቃ ወሬ ገመት እኮ ማለት ቶፍታፊ ተርሲሞ ኢማመተ ሎላ ዋን ቤከሊፍ ሙጠነ ዋን ትቀበኒፍ ደንዴቲ ዋን ትቀበኒፍ ኤርገቦ ጀምቦ ደማልቆረን ወታደር ተራኖ አንድ ሰው ነው ወደናት ግባ ነው ኢልማን ጄሰት ግባ ጀቀበዩ ሎላ ጋር በርባደዱና ጄሚሲ ላይ ነበር ገሩ ምንድነው ፋይዳን ወሬ ትግራ እርገት TPLF እርገት ባሊ ወራና ራያ ሜሻን ወራና ራያን ኢትስ ብያ ይደቱ ከኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ይገርም ትግራይ ኢትዮጵያ ኦሮሚያ የሚጠብቅ ሶማሌን ደቡብን አፋርን ሁሉንም የብሔረሰቦችና ህዝቦችን የሚጠብቅ የኢትዮጵያ ህልውና የሆነው መሳሪያ ራሳስ ጉድጭ ጉቱ ዲሽቃ ላውንቸሪ ታንኪ ግሮቪ መትሪያስ ክላሺ ጥይቲ ሁንድ ካምቦጂያ ነው ያ ሁሉ የተማረከው ባዶ እጁን ነው እንዴ እጅ ሰጠው ከነ ክፍለ ጦሩ የተማረከው ሁሉ ያን ጥይት የኢትዮጵያን ህዝብ የሚወክል አብይ እኮ እውነቱን ያለው ዶላር እየተቆስን ነው እውነቱን ነው እንዳለ ዶላር ዩሮ ነው ያስረከባቸው ባጫ ደበለ አስቁፌ ማልጀራ 99.99 ነአመና ኢመኑን ከራንቲ TPLF መሻላ ትገልፈቱ ይቀርዱ ነው አይደለ ነው የላቸውም መንገድ ከራንቲ ገልፈተ እንጂ ነው ይደበል TPLF ከውጭ መሳሪያ ማስገባት ፍላጎትም ሚኖራቸው ይመስለኛል ከበቂ በላይ በቂ የሆነ መሳሪያ ተጥቀዋል ማን ተጠቃቸው መንግስት ብርጌዱ መከላከያው ካምቢን አክጅሩቲ ሁንዲ ኢሳደቀ አቺ ተርከገነት ጋፈከን ወርቀ ቁላንተኒ ነኝ በዳቦ እጀረ ለመስጠው እንዳለ የታጠቀውን ኃይል የታጠቀውን መሳሪያ እንዳለ ለትግራይ ህዝብ ኦሬዲ አስረክቧል መንግስት አሁን ምንድነው የሚቀጥለው ፕላን ቢ የመንግስት ምንድነው መንግስት ባቀረበል እንዳለ የኢትዮጵያ መከላከያ ታላቅ ሩጫ የሚመስል የኃይለ ገብረስላሴ ታላቅ ሩጫ የሚመስል የኢትዮጵያ መከላከያ ያለው እንዳለ የለም መካናይዜሽን የለም ብርጌድ የለም ወፍ የለም ስለዚህ የዋት ወካን ደሞ የቲፒኤልኤፎች ኃይሊን ሁምኒ ወረት TPLF ይጉን ሁምነ ቁለቻ ሽደኖ ጀቤፈቻ ቀየ ሰንረት አባቶዳፍ ራያ ለማቀን ሲይዙ እና አብይ ደነገጡ ከዛ ምንድነው አብይ ማለት የአገር ሉዓላዊነት ለማስከበር ለማስጠበቅ የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው ወይ ጠላት ከውጭ የመጣ ወራሪ ጠላት አይደለም ነገር ግን
የፌደራል መንግስትና የኦሮሚያ ክልል መንግስትና የክልል መንግስቶች እያታለሉ እየዋሹ የሀገር ሉዓላዊነትን እናስከብራለን እናስጠብቃለን። የሀገር ሉዓላዊነት ከተባለ ሱዳን የኢትዮጵያ መሬት ወራለች። ለ8 ወር እየተቀመጠችበት ነው። ይረታጅትኒ ዮዲ ይረታቴ ሉዓላዊነትን ሱዳን እንደንተ ሎልቴ ለፈኢትዮጵያ ሰን ገዲሲሱ ሉዓላዊነት የሚባለው ወረ ኢሪስቲ ቀየ ነማ ደሜ ወረሬ ቀባቴ ካና ዱላፍ ደም ተመለ ኢትዮጵያዊ ፊት ለኢትዮጵያ የሞት አይደለም ለኢሪስት ነው ሙሞቶ ኦሮሞ አችለቀ ዱፊ ሎሊ አመገገፈሙዳፍ ያምቺ ዱሊ ዱማ ይሰዱማ ጎዳሜ ኢታሊ ዳ ወሎሉ ፊሚቲ ከኢታሊ ጋር ለመጣላት አይደለም ሎለ ሞቱማ ብራቲኒ ሚቲ ቀየ ነማ ደቀኒ ለፈነማ ወረረኒ ወልቃይቲን ቀባተኒ ወልቃይ ጨገዴ ማረ ራያ ቆቦ አኩመ ኩኖ ለፈ ኦሮሞ ሚንጃሪን አረከረዩ ለፈኢቱ ፍቀቻ ጉረቻ ጅረን ከነቲ ለፈነማ ደቀኒ ጉረተን ቦሪለ ስረትለ ዱላ ቢራስ ትለብሰን ኦሮሞ ለፈመከ ፍቀተኒ ለቀቀባ ለፈከነኑ ራጉረተኒ ኡመተ ሜዳ ኩላ ሸለለ ይጁመለ ኡመተ ሰሙን ቀምነ ኡመተ ዋያኔ ኡመተ ፍሩማን በይነ ነጋፍ ተስገቢን በይነ ኡመተ ከናን በይነ ከያመለ ከና ያቁምኩ ካም ፕሮብሌም ኦኬ ከናፍ ወንጀል መጀቹ በርባዱ ማሊ ኦኬ አብይ አህመድ ወታደረን ቀም ራያት ሰብያን ቀም ኔቨር ኤቨር ናምና ጫሳን መከላከያ ሁንዱ ዲገሜ ዳራት እጅራ ከን አመጅሩ ፕላን ቢን ይሰዱማ የመጨረሻው ፖሊሲ ናኖ ኦሮሚያ ሚሊሻ ናኖለ ፈጀደሙ ከናሞ ይትጅራቢ አሁን ሚሊሻ ናኖ ኦሮሚያ አፊ አምቴ ደቂ ዮ አቺት ሀርከኪነት ዮ ቦጅ አምቲ ሁንዲ ሲ አቺት ልኪሰንት አቢ ዋለሉ ተከከም ሄሊኮፕተር ቢጫስ ኦቹ ቆፋምቲ ጋበስ ጀሪ አቺት ለንዳበት ባዳለት ለንዳበት ገር አላጡል ይሉት አላጡል ከነና ማና አብያማ ሁምነ ቀቡ ኢነርጂ ቀቡ ከዱማ ይሰዱማ ይተፈጀደማ ጅር አችልም ዋን አማ በከና ኦኬ አማ ዮ ሁንዲ ከለ ከሰሙ ቀባሉታት ዮ ከሰሙ ከነ ዳውታቴ ዋታ ከሲንጀቹ በርባዳ ነምኒ ጉያ ከለሳ ትላንትና ወርቅ ጉያ ከለሳ በኤርትራ ወታደር በዱባይ ድሮን በኢትዮጵያ ኮማንዶ በኢትዮጵያ ፖሊስ ፌደራል ፖሊስ መከላከያ ሚሊሻ አማራ ልዩ ኃይል አማራ ሁምነት ቶርበ መሰደቲን ኡመተ ከለሰ እንደንደይን ሐቀለፈ ሰዓቲ ኤርትራ ለፈገድሳ ይቱት ሰዓቲ ድሮኒ አሜሪካን ሰታለት ይላላ ዱባይ በይ አዱኛ ባ ከሰይተኒ ሐር አዱኛ ቲፔልፍ ጅጣበተ ቲፔልፊን ከለሰ ዱቄቲ በሰማይ ላይ ተበተነው ዱቄት እን ፈይሱን ሐዳ ሁምነ ቁደተ ብዬ አራበተ ኡፌ ወተነ ከለቲ ሸለላ ጅሩ ፊ ቦክሳ ጅሩ ከለት መክ ራያቲ ሰብያት ሁንደ ግዝገጎ ከሰል እንዳቢን ሚሊሻን ገንደ ከሰ ደንተ ኪሎ ሜትር ለመጉልፉ እንደንደ ከተምቦጡ ጡፊ ሱሲ ደጀዚ ኡመተ ከነወጅ አች ደይጤ ከኢልማን ኢሳ ለማቀቡ ሰዲቀቡ ኢልማን ኢሳ ገላጉረኒ ዲቂን አረ ግዳጂ አጅረን ቢጀ ቢልቢላ ጋፈዳ ujoolleen baqattee gaara jirti beeraawi guuraa jiran hin baytanii kana dhageettanii bilbilaati biyya gaafadha beeraawi dirqii giddaa jedhan ilmaan oromoo akka dargitti guuraa jiran dargiilleen gaafa kufuu hedu lola dhuma akka abiyyi godhee kana godhee dargiin የመጨረሻው ጀነራልቶታ ፊቀኝ ካል አሪኤ dargiilleen የክተት ያብቻ አምወሪ ነፍጠኛ ጎዴ ኩኑ ጎዴ dargiilleen harda lolli deemaa jiru lola birmadummaa biyyattii tiksu osoo hin ta'in lola iristii warra deebisa iristii namaa weeraru qe'ee namaa deemtee weeraruudhaaf qe'ee sarraa buqqisuudhaaf qe'ee sarraa kaasuudhaaf tiippellaf naannoo namaan dhaqu addunyaan illee akeekkachiistee isaan illee amananii garuu wanni addunyaan illee nuti sinii goonu takka hoo jiraate wanni nuti walii gallu takka hoo jiraate lafa keessan daangaa keessan hanga dhumatti falmadha qe'ee keessan irratti abbaata addunyaa raayyaa maqabanii bara maaliif dippiloomaasii mootummoonni addunyaa warra tiippellee fi hojii dhaabbate kanatti qe'ee namaa dhaqanii weeran garuu lafa seeraa fi heera biyyattii Itoophiyaatiin
waggoota 30 maaliif waggaa 30 dura naannoo amaaraa wanni jedhamu alነበረም እንጅሩማ naannoo amaaraa jedhamee wanni sararri kahamee naannoo amaaraatti kenname tokkollee hin turre jechuudha. Gaafa sanoo yaadattan Mallas Zeenaawii fi Profeesar Masfin Waldamaariyaam waa'ee kana bal'inaan haasa'anii turan. Ka jiru Minjaarii, ka jiru Argobbaa, ka jiru ammoo jiru saba Kunaamaa Maarree saboota adda addaatu naannoo amaaraa kana keessa jira. Ummata gaafa gaamaata daamaata minaamin warra hedduutu jira. Ummata warra walqaayitee kana maal namoota hedduutu jira. Saboof salamoota jechuudha. Naannoo kana akkama haa goonu ka jedhu irratti mariin bal'aan geggeeffamaa ture. Bara 1991 achi booda maal jedhanii warroonni biyya Ameerikaatii fi biyyoota adda addaa irraa dhufan kasaba biraan laataanii fi Amaari doominat waan gochaa tureef Amaariffaa minaan bammiለው naannoo kana naannoo amaaraa goonu ka jedhu naannoo amaaraa ta'e kanaaf ragaa barbaadan viidiyoo Profeesar Masfin Waldamaariyaam fi Mallas wajjin ta'anii wajjin haasawaa turan san dhageeffadha. Marii yeroo san geggeeffamaa ture deematti irra deebi'aa dhageeffadha. Naannoo amaaraa jedhamee wanni gaafas ta'e hin jiru achi dura ta'e illee hin jiru jechuudha. Maaliif jarri Itoophiyaatti yoo amanan iristii lafa namaa deemanii abba iristii jedhanii maaliif lafa namaa weeraran borillee dhufanii qe'ee kee weeraranii qe'ee kee sirraa saaman jechuudha. Kanaaf lolli gaafa awwalallee nu jechaa turre lolli geggeeffamu lola iristiitii malee lola nagaa kabachiisuutii miti rakkoo siyaasatii. Kanaaf ammoo galanni isaaniin badini hayyoonni Oromoodhaa har'a Itoophiyaa biyyi jedhamtu la biyyi Itoophiyaa jedhamtu har'a biyya warra warqii ilmaan warqii gootota ambaasaddaroota dimokiraasii nageenya ambaasaddaroota jijjiirama warroota jijjiirama hoogganaa turan warroota sirna TPLF fi kaleessaa kuffisan kan akka Jawaar Mohammad fa'a biyya mana hidhaa keettee har'a kan akka Baqqalaa Garbaa mana hidhaa keettee kan akka Jaal Abdii Raggaasaa fa'a Mikaa'el Boroon fa'a Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'a mana hidhaa keettee waa'ee maalii biyya duriyyan biyya bulchitu Jawaar ምን ሲል ነበረ? የኢትዮጵያን ችግር የኢትዮጵያን ፖለቲካ መፍታት የሚቻለው ችግሩ መፍታት የሚቻለው በፖለቲካ እንጂ በጠመንጃ ባፈሙስ አይደለም። እውነት ነው። ኑቲያራ ቢያላ ይረ ዛሬ ውጭ ሀገር ያለ ነው። ግን አገር ቤት ውስጥ ያለው ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ህዝብና የአፍሪካ ቀንድ ውጥንቅጧ እንዲወጣ ሰላም እንድታጣና ትልቅ የኢኮኖሚ የፖለቲካ የማህበራዊ ቀውስ ውስጥ እንድትዘፈቅ አገሪቷ ያደረገው የእርስት ስብስብ ነው። የሰውን መሬት ነው የሚወሩ ወራሪዎች የወራሪ ፖለቲካ ነው ኢትዮጵያን ውጥንቅጧል። ዛሬ ቢየቲሰን ዳራ እሲ ጎዴ ቂሌ ከሰ ከቡሳ ጅሩ ተረጀረተ ነው የቹ ሀርበ ጀዋርፋን ምን ሂዳ ከስታ አኒ ቢየ ዱርየን ቢየ ኢትዮጵያ ጀምቱ ተነበጠበጠኒ ኢትዮጵያን አዋርዷት ራቁቷን ያስቀሯት እና አብይ ናቸው። ክብር የነበራት አገር ክብሯን ነፍገው ራቁቷን አገሪቷን ራቁቷን ያስቀሩት የአህዳውያን የአህዳሪያን የፖለቲካ ስብጥርና ስብስብ ነው። ይሄን በደንብ በሰመራችሁ ታውቃላችሁ። ከነ ሁንዲ ከሰስሪት ቤተን ከናፍ ኑቲ ሀረሌ በሩሌ ኢፍታንሌ ኢልማን ኦሮሞዳ ማል ጎዱ ደቀምና ወረሪ ናኖ ትግራይ ሙደት ኩል ሲሙደት በትግራይ ህዝብ ላይ እየተደረገ ያለው የመሬት ወረራ በኦሮሞ ማህበረሰብ ላይ ነገ ይደረጋል። እመኑኝ ነአማና ኢልማን ኦሮሞ ተነናቀበዳ ሸዋን ከአማራቲ በረራን ከአማራቲ አክጅሩት ዮቦር ጀደኒ ሲቲ ጀሪቱ ሲወረሪን ቪዲዮ ከየከና ሴራ ለፈካዳ ለታሪክ አስቀምጤኔን ቪዲዮ ለገይ ቀኤ ከዱፍቴው ጀሪቱ ሲወረሪን ናቀበጥ ከነስቲ ምን ይበል ትንሽ የሚከብደን የትግራይ ህዝብ ነው እንጂ ሌላው ገለባ ጀቸሰን እንራፈቲና ጀችዮሙ ሰሙ ዳሎተ ቁቤፊ ጀነሬሽን ከነከ ሳምበን ነይቹ ከነከላ ቤተን በርባዳ ኢኒ ቢራ ወሪ ኦፒዲዮ ይቹን ወራ አኩመ ኩኖ ወሪ ሳንጁታ ጀደኒን ቦጃሜ ከነቲ ዘመነ ደርጊ ወረ ቦጃሜ የምርኮኞች ስብጥር ምንላቸውኛ ኦፒዲዮ የኦሮሞ ህዝብ ሊወክል አይችልም። ኡመት ኦሮሞ በከምቡ ወሪ ኦፒዲዮ ኩን ሀጣ
maqaa qeerrootiin daldalaa jiran. Maqaa qeerrootiin daldaluu barbaadan. Qeerroo Oromoo kabaja irraa mulqanii qeerroo Oromoo hidhaa ajjeesaa addababayii irratti haadhaaf abbaa duratti ajjeesaa suuraa biyyi duubatti jechuudha. Qeerroo yakkanii maqaa shororkeessaatiin himachaa mana murtii dhaabaa qeerroo jumlaa hidhanii mana irra taa'aa har'a ammoo qeerroodhaan daldaluu fi maqaa qeerrootiin nyaachuu barbaadan. Addisuu Araggaa Shimallis Abdiisaa fa'aa ta'ee danda'an. Qeerroon juuntaa kalee qeerroon laal waan isaan jedhan laala. Juuntaa kalee qeerroon harka qullaa maqaletti galche har'a ammoo liyyu hayliin poolisii humna addaa Oromiyaadhaa qeerroo sibsibno qeerrootu lola isinii nuti uummata Tigraay wajjin lola qabnu. Lafa Walqaayitiif jenneen duunu maa Oromoon achi dhaqee du'a. Yoo Oromoon goota ka jedhamu gaafa qa'ee isaa akka ilmaan Tigraay irratti du'anii biyya alaatii galanii qa'ee isaanii kabachiisan sanitti lafa amma amaadhi si weeraraa jiru lafa Karrayyuu lafa Ituu yoo dhaqee irratti duute ati goota Oromoodhaaf. Ati Itoophiyaadhaaf illee goota. Biyya keetiif qa'ee keetiif saba keetiif goota. Qa'ee namaa dhaqee qalmaaf si qopheessanii jalqaba si fixanii bar jalqaba poolisii Oromiyaa oofan. Warra fanjii gaafa baadummee hin beekanii gaafa baadummee sana warri fanjii kaasu awwala loonfaatti oofan harreefaa. Fanjii shaabiyaan qabrite jalqaba maatti oofanii harreefaatti oofanii gaangee fardafaa loonfaa. Gaaf loon dhumaa immoo jalqabee nuti oofan Oromootti oofan jechuudha. Oromoo warra fanjii kaasu warra karaa qulqulleessu jechuudha. Har'a naamana dhugaa isinitti baafiti. Har'a jaalattanii jibbitanii lolli naannoo Tigraay fi Amaaraa gidduutti gaggeeffamaa jiru lola iristiiti malee lola biyya lolli takka jiru wanni takka. Har'a lafa Walqaayit naa gadhiisadhaa hin gadhiisnu koottaa jedhanii hammatanii Oromoon karaa qulqulleessiti. Oromoon karaa qarayti jechuudha. Ilmaan Oromoo achitti jumlaan ficcisiisuudhaaf yaamichi godhan jechuudha. Milishaan Amaaraa duubarraa naa beekama. Jarri maali gaafa loloota biyya seenaa biyyattii Itoophiyaa keessatti turellee namni dura lolu Oromoodhaa kadhumu Oromoodhaa ka hogganu Oromoo ka waan mana godhu Oromoodhaa jarri farshoo fi shilalaa jaraa duuba shilalaa dibbeetti tuman jechuudha. Ammallee kanumatu deemaa beekama. Maaliif kophaa isaanii waan hin dandeenyeef waan beekaniif sodaa qabaniif Oromoo yaammatan. Milishaan Oromoo liyyu humni addaa Oromiyaadhaa wanni achi dhaqee dhumuuf tokkollee ture. Hin qabu ture jechuudha. Akkuma kunoo warri Sumaalee achi dhaqneen dhumnuu maal gochaas achi dhaqnee duuna maaliif jennee duuna jedhanii didan sanitti har'a poolisiin Oromiyaallee diduu qaba. Yoo dhiira taate har'a waraana Oromootti makamtee daangaa Oromiyaadhaa eeguu qabda. Biyyi Itoophiyaadhaa diigamuuf deemti. Yugoslaaviyaa ta'uuf deemti. Biyya diigamte biyya mootummaan qabne takka keessa ammoo saamicha lafaa weerara lafaa gudeedamu ilmaan xixiqqoo gudeeduun ajjechaan saamichi waan balaa silaa addunyaa kanarra jiru biyya mootummaa qabne takka mootiin isii keessa hin jirre takka biyya tasgabbii qabne takka keessa lola hamatu deema. Saamicha lafa eeduutu deema. Diinni alaa dhufee si weerara. Kanaaf har'a silaa Oromoon tokkummaan ka'ee qa'ee isaa akkamitti eeggata? Humna qabu fixoo osoo hin taane humna qabu bittinneessoo osoo hin taane odoo silaa Shimallisiin Doofaan faan sammuu qabaatanii humna naannoo Oromiyaa kanayyuu silaa jabeessanii haalli amma warri nafxanyaa kun itti deemaa jiru haala gaarii miti. Waan gaarii miti. Kanaaf maal godhuu qabna? Nagaa Oromiyaa eeguudhaaf qa'ee isaanii eeguudhaaf har'a jijjiirama siyaasaa fiduu danda'uu qaban ture jechuudha. Gin Itoophiyaa keessa hunduu ka maraate malee ka fayyaa qabu tokko hin jiru. Wala abbootii amantaa wala abbootii gadaa ta'u yemmuu hin jiru bara namni dhiisii mee kunoo ikoonomiidhaan macarrasha buune amma waan akkasii hima. Dheengaddaa malolli marsaadhumaa eegalee hin jenne doolaarri daqiiqa dabale. Daqiiqatti jechuun tana dhaga'uun yeroo samaa jira. Doolaarri samaa jira. Zayitii dhaqee makaleessa 700 bitan naan jettu sun amma kumaa fayyisiisena. Simiintoo kumaa fayyisiisena. Akkamitti jiraata mootummaa akkana filattee mootummaa si ballaqa si kafaluu miti of jiraachisuu hin dandeenye. Namni tokko bari yoo ofii jiraachisan mootummaan ofii of jiraachisuu hin dandeenye akkamitti si jiraachisa. Mootummaa kana deeggarta, mootummaa kana filatta, mootummaa kana cinaa dhaabbatta. Mootummaa kanatu mootummaa jettee jala hiriirtee deemta. Kanaaf rakkina siyaasaa biyyattii mudate afaan siyaasaatiin furan afaan qawweetiin miti jechuudha.
lolli amma biyyi gaggeessaa jiru lola iristiiti gaafa kana mo'atame abiyyiif guyyaa san dhumatti raajaan ittisa biyyaan jiru caasaan raajaa ittisa biyyaan jiru gaafas Jibuutiin dhufti Awaashi fudhatti maal fidde Jibuutiin laaftoo xiqqishu Awaash kiyyaa giddibii gaddabadhu jettan min taphataan maal fidde Keenyaan dhuftee lafa sii weeran Sumaaleen dhuftee lafa sii weeran Suudaaniin dhuftee lafa sii weeran maaliin firaa dhooggite waan firaa dhooggituun hin qabduuti ያለው መሳሪያ ዶላር ሚሳኤል ሮኬት ጅን መድፍ ምናምን ታንክ አስረከብተን ፍተን በምልጥ ታንክ የሚያቀበው ጅ ደብሮ ያለ ክፍለ ጦር ይወጅን ከነ ብርገዱ እንቀለድናሽን ወኒ ሚደረት ያርግተን ክጅበ ሶባ ከነና ማኒና ሶባ ባጫ ደበሌ ፋሐሳን ክጅበ ባጫ ደበሌ ፋሐሳን እንደገይና ከናፍ ቢቲሱን ገመ ኩፋቲት ዴማ ጅርቲ ኡመኒ ኦሮሞ ሀዲ ቃቷ ጉደቱ Qeerroon Oromoo dargaggoon Oromoo jaarsi biyya hadha qe'ee kee eeggachuuf qe'ee kee tiksuuf akkuma qabeenyuma keetu si jalaa saamne bar loon kee gaala kee akka si jalaa dhoofanneef qabeenyuma kee kana saamamuuf teetta bar saamamuuf biyya mootummaan qabne takka keessa saamicha baay'ata abbaa argatu dhufee loon kee oofata gaala kee oofata qabeenya kee si saama shamarran ta'e ilmaan kee haadha ta'e si dura gudeeta kanaaf uummanni kenna kaatanii of qopheessuu qabdan qe'ee keessan irratti abbaa ta'uudhaaf ummanni kenna ilmaan Oromoodha qe'ee keessan irratti abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'uudhaaf yeroo komuu caalaa harka wal qabachuu qabdanii duulli mootummaa Itoophiyaadha mootummaa naannoo Amaaraa wajjin yaamichi isaan godhan yaamicha iristii deeffachuu fi lafa Oromoo lafa Beenishaangul lafa Tigraay weeraruuti jechuudha akkuma beekamu lafa Beenishaangul weeraraa turanii nama 200 guutuutti fixaa ajjeesaa osoo abiyyi achi jiru kana biyyillee paarlaamaa irratti dubbatee jira namni warra Beenishaanguliif sagalee ta'e hin jiru ka jedhu ofumaa karagaafitti bee har'allee ammoo lafa Oromoo lafa Oromiyaadhaa weerarri jabaan saamichi babal'ifannaa lafaa irratti geggeeffamaa jira kara kaaniin ammoo ilmaan Oromoo qalmaaf yaammachaa jiranii Oromoo kana beekee dammaquu qabaa ka jechaa jiru kanaaf lafa Walqaayitti lafa Tigraay wanda akka cidhee duutuuf hin jirtu lafa Itoophiyaa kamtu weeraramee achi dhaqee duuta diina Itaaliyaa kamtu si dhufe faranjii kamtu si lolaa jira ummanni Tigraay qeesarratti abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'a jedhe qeesarratti abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'u rabbiillee seerri addunyaallee najamaaf seera addunyaa tayyamaaf jira namni tokko mootummaa Ameerikaa qe'ee keetirratti falmachuun dandeettu jechuun hin danda'u UN'n jechuun hin danda'u mootummoonni addunyaa jechuun mirga qaban har'a ammoo Abiy kufaatii isaan ariifachiisaa jira saffisiisaa jira akka malee oofaa jira ispiididhaan kanaaf mootummaan kun lola ijjibbaataa afaan Oromoon beekanii lola ijjibbaataa isa dhuma geggeessuudhaaf labsee jira lolli labsame kun taataq maali kitat moo maali jedhama afaan Amaaraatiin kun Oromoon ilaallatu Oromoon galchu Oromoo qe'ee isarratti nagaa qe'ee isaa tiksuu malee qe'ee namaa deemtee wanni ati duutuuf wareegama kafaltuuf takkallee hin jirtu wanni takka jechuudha kana uummanni keenya sirriitti beekee hubachuudha qabaa rakkoo biyya san mudatte afaan qawweetiin osoo hin taane akkuma Jawaar Mammaffaan jedhan siyaasadhaan furuu qaban siyaasadhaan hiikan siyaasadhaan rakkoo fi nageenya tasgabbii naannoo sanii furuudhaaf warri humna weerara lafaat namaa weeraranii ta'an lafa Tigraay weeraran hatattamatti lafa san gadhiisu yoo dhugatti biyya san keessa nagaa buusna jedhan hidhamtoota siyaasaa hidhaadhaa baasu yakkamtoota ummata ilma haadha duratti addabaabaa irratti ajjeesan bulchaasaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiif mootummaa federaalaa warra yakka waraanaa raawwate warra duguggaa sanyii raawwate warroota gudeeddaa raawwatan hunda isa seeratti dhiyeessuudhaan waliigaltee biyyoolessaa geggeessuudhaan biyya saniif yoo ka yaadan taate dhugatti atiin yoo biyya Itoophiyaa jedhamtu ka yaaddu taate harka kennattee biyyatti warra dandeettii siyaasaa qabutti warra dandeettii biyya bulchuu danda'utti kennitee biyya sanii gadhiistee seeratti dhiyaattee gatii badii dalaydee san argattee biyyi sun akka biyyatti akka isin itti fuftu gochuu danda'uu qabda jechuudha yoo dhugumatti ka yaaddu taate jechuudha yoo ka ammoo amma OBN ilala OBN man dajamaraa jechuudha amma Facebook kiyyata waan akkasii san hin maxxansu war crime ijoollee xixiqqoo amaarri lama gochaa jiran martuu gochaa jiran war crime jedhanii murtii itti kennanii bara
Addunyaan hin jenne UN laalam. War crime war qoratu jira bar siimi ko qoratu. Har'a OBN fan gadi bu'anii miidiyaan mootummaa kana maxxansu jechuun kufaatii fi dadhabina propaganda isaan gaggeessaa jiran hagam takka akka dadhabaa ta'ee fi kufaatii takka hagam takka akka kufan hagam takka akka dadhaban kan mul'isuu fi kan agarsiisu jechuudha. Okay, ijoollee xixiqqoo miidiyaan lamaa sadii gadhiisan. Okay, har'a mootummaa yookaan miidiyaan mootummaa shiraarra maal dhiyeessuu qaba? Mootummoonni addunyaa maal jechaa jiran? Nageenyi akkamitti dhufa? Tasgabbiin akkamitti bu'a? Akkamiin waliigalteen biyyoolessaa godhamee biyyi waliigaltee nageenyi biyyisan keessa bu'uu danda'a. Nageenyi waaraan tasgabbiin bu'ee qaala'insi jireenyaa gadi bu'ee rakkoon siyaasaa furmaata argatee biyyi sun akka biyyatti tokkummaadhaan itti fuftii jedhee sila har'a miidiyaan gabaasee sila barii godhaani. Miidiyaan leenarra maal gochaa jira? Ibidda balbala qabsiisaa jira. Kijibaa bara. Kan addunyaan dhaggeeffatu addunyaan OBN laatti. OBN namni ilaalu hin jiru bara. Miidiyaan OBN namni isa dhaggeeffatu namni isa ilaalu hin jiru. Garuu miidiyaan mootummaa gabbu'ee waar crime jechuun siyyumta shoomatiin gargar hin jiran jechuudha. Siyyumta shooma gumaarreen beekanii miti. Gumaarree fi miidiyaan Abiyyi arra tokko waan dubbatan, waan barreessan, waan maxxansan, waan godhan dhabanii rifatanii taa'aa jiran. Saayibaa kiyya tokkotu maal naan jedhee dhumarratti sindaa gabaabsaa TPLF akkanatti humna godhattee dhufuunis kaadiree fi kaabinee hedduun yaachistee jira. Yoo jarri kabaru dhuftu taate mistiriisitti maccitiisitti manaan jedheti bara. Hadha kaabinee fi kaadiree OPDO TPLFitti makamtee TPLFiif gooftaa isii godhattee buluudhaaf of qopheessite 60 miiliyoona ka Oromiyaa keessa jiru guutuu parsantii 9 manaan jedhe. Istaandibaa jedhe bakka biyya morgana matarraan hundi isii kan dhufu ta'uudhaaf qopheedha jedhe. Warra akkanaa kana biyya bulchaa. Kunniin hattoota garaati malee gantoota malee saba isaaniitiif uummata isaaniitiif biyya isaaniitii fi biyya Itoophiyaaf illee hin taane uummanni akkanaa hoogganaan ejjennoo hin qabne kaayoo hin qabne akeeka hin qabne tarsiimoo hin qabne imaammata hin qabne seera biyyattiidhaan kabajne kaabbaan arge bara dhufaa darbaa ergatu dhaloonni akkanaa kun dhabamuu qaba. Dhaloonni akkanaa kun nurratti gahee jennee dhaloota gartee qe'ee isaatiif fannu fakkeenya fudhadha. Uummanni Tigraay har'a kafalmee akkanatti mooyee as gahuu danda'eef tokkummaa qaban wal dhageen addaddummaa garaagarummaa ilaalcha siyaasaa lafa kaahanii falmataniiti kaas gahan. Har'a Birgaada Jeneraal Caarqaanni beetan Caarqaan Gabra Tinsaay nama mallasfaa wajjin wal dhabbee qabu. Itamajoor Shumii Awwalaa nama dargiillee mo'ate warra dargii injifate isaa fi Ayyaloonfaa jechuudha. Warri ijoon TPLF Tigraay horatte jechuudha. Warroonni kunniin warroota injinaringii waraanaa beeku. Har'a injineroonni isaanii kun Geetaachoo Raddaa fa'aa wal lola qaban. Bara dheeraadhaaf TPLF wajjin maal godhanii biyya isaaniitti galanii TPLF yeroodhaaf hin dhiisnaa waraanni jiru Tigraay Defense Force waraana raayyaa ittisa Tigraay kan TPLF osoo hin ta'in milishaa jiru milishaa naannoo Tigraay jechuun Tigraay Defense Force jechuun biyyi sun akka birmadummaatti lolli isaanii jechuun pilaanni isaanii birmadummaa TPLF naannoo Tigraay kabachiisu malee kan TPLF miti. Addaddummaa garaagarummaa ilaalcha siyaasaa san jidduu jiru lafa kaahanii lolli gaggeeffamaa jiru lola TPLF irratti osoo hin taane lola saba kiyya irratti uummata kiyya irratti uummata Tigraay irra gaggeeffamaa jiru jedhee Jeneraal Caarqaan warra biyya alaatti galan. Daasbooraan biyya alaa kana Niiwuorkii, Ameerikaa, Awurooppaa irraa gale lakkoofsa hin qabu. Gootummaa isaan qaban hagana takka jechuudha. Kanaaf wanni ilaalcha addaddummaa siyaasaa garaagarummaa qabnu lafa kennee yoo Tigraay jiraatte yoo uummanni Tigraay jiraate teennee haasa'uu dandeenya. Waan maraa'u jalqaba Tigraay jiraachuu qabdi uummanni keenya jiraachuu qaba. Rakkoo siyaasaa nu jidduu jiru kan bor furuu dandeenyuuf yoo biyyi keenya jiraattee waliin haasofne qofa hiikuu dandeenya furuu dandeenya kan jedhuun har'a kun gammoojjii galee kun gaara galee falmatanii tokkummaadhaan lolanii ilaalcha addaddummaa siyaasaa qaban lafa kaahanii falmatanii tikaas gaammalee akka kun Kamaal Galchuufaa waboo balleessaa jedhee Boorana fa'aa Gujii fa'aa deemu kanaa miti.
It's big shame. Oromo dafu. Sapira huda. Ya Oromo milala. Ya Oromo. Nanno Tigray. Warana Ethiopia boji ame kuma dimi kesa. Tigray to kula gartan. Alata Tigray to. Tok. Alata Tigray to. Hata garu. Kananno Tigray kesa tille. Tokkich. Ilman Tigray lolu lagar. Garu kan Oromia kesatti obbolessa ajjeesuudhaaf deemu Oromo. Kan qe'ee namaa dhaqee duuf deemullee qalamuuf deemullee Oromo. Bakka hunda ka dhaabbatu Oromo. Kun salphina. Oromo kana jala dhaabbatee of ta'ee ilaalcha siyaasaa adda addummaa nu jidduu jiru lafa kenne yoo sabni Oromoo jiraate yoo Oromiyaan jiraatte akka biyyatti birmadummaa keenya kabachiisne mataa ol qabanne of taane nuufi miti sabab sabalammootaa fi miti gaanfa Afrikaatiif hin genne jechuudha. Ummanni godina Baalee hin genne ummanni miliyoona 5 har'a waraana Itoophiyaan injifate. Waraana Shaabiyaa moo'e. Droonii milishaa fi poolisii naannoo Amaaraa moo'ee irraane Oromoon nuyi kudhan dachaa isaanii kudhan miliyoona 50 gadi jedhanii bar ture Oromoo har'a 60 70 kennanii dachaa 12 13 Tigiree cala baay'inaan hin baay'inni rakkoodha jedhee biraa calu baay'inni rakkoodha garuu furmaata mataan isaa jedhe furmaata illee qaba garuu rakkoodha baay'achuun Oromoo rakkoo gaafa furmaata illee furmaata ta'a garuu yoo maal ta'e furmaata fiduu danda'a Oromoon yoo yaada hiruu dhaabe Oromoon ilaalcha siyaasaa lafa kaa'ee Oromummaa fi Oromiyaa irratti walii galee obboleessa isaatii fi biyya sanii falme itti gaafatamummaa kamuu jalanii ba'a jechuudha. Oromoo silaa har'a abbaa Tigraay, abbaa Amaaraa, abbaa Suudaan, abbaa Keenyaa, abbaa gaanfa Afrikaa hunda ta'ee ka bulchuu qabu, ka itti gaafatamummaa qabu, rakkoolee amma dhufe kana hunda saba Oromoo ture. Uummanni hagana gahu osoo jiru Itoophiyaan akkasitti jeeqamtee mootummaa dhabdee xiqqaattee qullaa dhaabbattee addunyaa hundi qubatti qabee ollaan qubatti qabee biyya diinagdeen isii biyya nyaate biyyi qaala'insi jireenyaa samii gahe biyya gargaarsa mootummoonni addunyaa irraa kutan liqaan IMF International Bank irraa dhaabbate saantimiitti kennuu didanii abiyyi birii dhabee imbaasii cufee kaan godhee amma maaltu jira abbootii qabeenya irraa mallaqa dirqiin guuraa jira mootummaan birii fudhatee jire abbootii qabeenya gaafa isinirraa guuree isinirraa birii dhumtee biyyattiin maal qabdi homaa qabdu jechuudha gaafas waan nyaachuuf deemtanii jechuudha kanaaf dhaabbadhaa laalaa jechuun emotional hin ta'ina bitaa mirgallee laalaa Itoophiyaan dhugatti yoo biyyi sun nagaa akka argattu barbaaddan taate biyyi sun yoo maal taate nagaa argachuu dandeetti of gaafadhaan yoo akkam godhanii lolli amma deemaa jiru kun haadha tiyya irratti abbaa kiyya irratti hawaasa kiyya irratti biyya tiyya keessatti qaala'insa jireenyaa akkamii fidaa jira ilmi namaa akkamii jiraata har'a killee takka birii 20 bitan jechaa jira zayitiin liitirii tokko qarshii 200 qarshii kun Awurooppaatti barbir qarshii takka bitta zayitii liitirii tokko qarshii takka midhaan irra meeqa silaa jira ilmi hiyyeessaa maal ta'a hiyyeessi maal nyaata kasii gadi ilaaluu qabda lammii kee kamuu quuqamuu qabda kana namni hin beekne namni kana hubanne rakkoodha kanaaf uummanni keenya of ta'uu danda'u qaba sabni keenya keessattuu Oromoon of ta'a qe'ee namaa deemtanii hin du'ina warri arra qe'ee namaa weeraraa jiru qe'ee keetillee si weeraraa jira osoo qe'ee kee si weeraru ammoo qalmaaf si hammata jechuudha kanaaf waan akkanaa kana jala bahuudhaaf uummanni Oromoo of ta'uu qabda yoo of taate saba kee kabachiifte of kabachiiste biyyas qe'ee keetis qe'ee ambaas gaanfa Afrikaa qaxanaa san kabachiisuu kan dandeettu jechuudha gaafati dadhabaa taate qe'ee keetillee booraa qe'ee namaallee booraa gaanfa Afrikaan booraa jechuudha kanatu nu dhibee kanaaf rakkooleen Itoophiyaa keessa jiru rakkina afaan qawweetiin furuu osoo hin taane rakkoo siyaasaa kana furuudhaaf ammoo marii waliigaltee biyyoolessaa fi mariitu gaggeeffamuu qabaa marii kana gaggeessuuf ammoo tinuu marii paartiiwwan siyaasaa hunda hirmaachise lammiilee biyyattiidhaa akkasumas
beektota biyyattiin qabdu hunda kan hirmaachise geggeeffamuu qaba. Kanas mootummaan godhuudhaaf of qopheessallee jiru. Yaaduma akkasiyyuu qabu barabi. Yaaduma akkasiyyuu wanni takka ta'e illatti fakkaatus. Addunyaa gana dhiisuuf hin deemtu. Gana yakka isaan raawwatan hunda takka takkaan gadi guuruudhaaf deemanii kana waliin ilaallu ta'a. Miidiyaa gubbatti waan hunda dubbatanii waan maran dubbatanii dubbiin bubbultullee hin baddu. Kanaaf Oromolleen gama dippiloomaasiitiin hojii jabaa hojjechuudhaaf karoora qabanii hayyoonni Oromoodhaa, beektonni Oromoodhaa, koominiitiileen Oromoo biyya alaa keessa jiran, biyyoota lixaa kana keessa jiran gama hojii dippiloomaasiitiin hojii jabaa, hojii boonsaa hojjechaa jiran yeroo Abiy kufaa jirutti uummanni keenya immoo jabaachaa hojii dippiloomaasii, hojii siyaasaa, hariiroo dinagdee biyyoota lixaa wajjin godhuudhaaf karoora hojii eegalanii jiran kanaan ammoo isaan jajjabeessuu qabna. Hayyoottan Oromoo, beektota Oromoo biyya alaa kana qabdu kana eegagoonee booda ammoo humni Oromoo karaa nagaatiinis, karaa booliitiinis, karaa baaliitiinis socho'u kamu karaa nagaatiinis ta'ee karaa hidhannootiin uummanni Oromoodhaa isaan cinaa akkamitti dhaabbannee hojii dippiloomaasii isaaniif hojjanna kan jedhus marii bal'aan geggeeffamaa jira. Kun irratti hojjetamaa jira. Kun waan calleeffamee taa'amaa jiru miti. Kanaaf Oromoon ammoo warri biyya keessa jirtan tokkummaa keessa cimsuudhaan biitituun gara wal waraansa walitti deemti. Warroonni addunyaa akka jechaa jiran gaafa bor Tigraay irraa fixan ammoo Oromoon akka waraanamu abdii kan dhamane Oromoo. Gaafa Tigraay dhumatte sishii dhumatti beeki. Gaafas waa takka maaliin firaadhu waa takka dubbachuu dandeettu gaafas hin jiru. Oromiyaa kaartaan jedhamuyyuu hin jiru sin jedhan maal fidde gaafas. Ilaalcha isaanii jechuudha ideoloojii kana mo'uudhaaf Oromoon of tahee jabaatee tokkummaa isaa kana jabeessee qabsoo isaa kana itti fufuu qaba. Yaada jiru dhiisee dhaabee deemuu qaba jedha. Kanaaf ammoo humni federaalistootaa ni mo'a. Humni unitary system yookaan aadaawiyyaanii kun ni kufa ni dabra. Yeroo gabaabaa keessatti kufaatiin isaa kadhumaa akka saffisu akka ta'e illee beeka. Kanaaf Oromoon naannoo Amaaraa deemee du'u Oromoodhaaf illee Itoophiyaaf illee du'u. Amaaraaf du'a. Warra waraarii lafa namaa deemee weeraruuf du'a malee nama takkaaf hin du'u. Uummanni Tigree maal si godhe? Saba Tigree deemtee lolta. Uummata Tigree qa'ee isaa irratti loltaan qa'ee kee dhufne gaaf qa'ee kee dhufe firaa dhuguu dandeetta. Qa'ee isaa irratti deemtee nama tokko ajjeesuu jakka. Waar kiraayim yakka guddaadha. Kanaan yakka aban. Abiyyarra waar kiraayimiidhaan kan himatamu qa'ee namaa dhaqee nama ajjeese. Namni achi dhufee qa'ee namatti nama ajjeese hin jiru. Waar kiraayim jinni warri OBN isaan kan addunyaan hin dhageettu. Addunyaan waar kiraayimii maal akka ta'e beeti. Akka Biraanuu akka Baacaa Dabalee jedhe san kijiba Photoshopidhaan amanaa jedhe san warri isa amantan ammoo akkuma amantaa sanitti itti fufaasin jechuu barbaada. Karraaf jedhee fasirra isin goolabaa galatoomaa uummata keenyaaf boosetti karrayyuudhaaf sagalee ta'a weerara mootummaan naannoo Amaaraa nurratti geggeessaa jira. Warruma kaleessa bararaa Finfinnee keenna ka jedhu Shawaan keenna warra jedhutu har'a warra Walloo dhabamsiisuu deemutu duula weerara lafaa Oromiyaa irratti geggeessaa jira. Obboloota keenyaaf sagalee haa taanu haa falmannu isin jechuu barbaada. Galatoomaa kanuma irratti xumuraa egaa sagantaa biraatti nagaa walitti deebinutti nagaa keessan jiraadha isin jechuu barbaada.